Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan kamisa kaleessaa biyya heddumina uummata ishee fi michuu jabaa Ameerikaa ta'uun Afrikaa keessatti beekamtuu Naayijeeriyaa seenanii jiru. Bilinkan Afrikaa keessatti imaltuu guyyaa 5 saganteeffachuun isaanii rakkoo Itoophiyaa fi Sudaan keessaa hammaataa yeroo jirutti jedha gabaasni Sindi Seen ergiti Tuujubee dhiyeessa. Roobii darbe guyyaa ministeeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan Keeniyaa seenan humnoonni nagaa eegumsaa hiriirtota mormii farra fonqolcha mootummaa Sudaan kaartuumiif magaalaa lakkuusaa Omduraam keessatti dhukaasa bananiin yoo xiqqaate namoota 15 galaafataniiru. Erga onkoloolessa 25 waraanni aangoo mootummaa Sudaan qabatee as guyyaa hookkarri hamaan itti geggeessame ture. Ministirichi dhimma alaa innaa daawwannaa isaanii guyyaa lammataa Naayijeeriyaa Abuujaa keessatti geggeessanitti hookkara sana balaaleffataniiru. The military must respect the rights of civilians to assemble peacefully and express their views. And we continue to support the demand of the Sudanese people. Siiviloonni nagaadhaan walga'anii yaada isaanii akka ibsataniif waraanni mirga isaanii kabajuufii qaba. Hoogganni siivilii bakkatti akka deebi'u, muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdook aangootti akka deebi'aniif kanneen erga onkoloolessa 25 qabee hidhaman akka gadhiisaman dabalatee fedhii uummati Sudaan qabu deeggaruu itti fufna jedhan. Fonqolchi mootummaa Sudaan keessaaf lolli Itoophiyaa keessaa innaa daawwannaa Bilinkan guyyoota 5 ajandaa isa ijoo keessaati. Ambaasaadarichi duraaniif dhimma Afrikaatti ittaanaa ministirii dhimma alaa ta'an Joonii Kaarsan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti imalli Bilinkan ardittiitti geggeessaniif michoota waliin waa'ee sirna dimookiraasii babal'achuu dhiibbaa gochuun isaanii murteessaadha jedhan. Well, the upsurge in military coup d'etats across Africa is very disturbing and very worrying. Democracy is under threat across the continent. But let me say, eeyyee Afrikaa guutummaa keessaa fonqolchi mootummaa hammaataa adeemuun kan nama jeequuf yaaddessu. Dimookiraasiin ardittii keessaa balaarra jira. Ragaaleen filannoo martinuu kan akka dhaaba beekamaa Afrobaaromeetir jedhamu biraa argame akka mul'isutti lammiiwwan Afrikaa guutummaa ardittii keessaa mootummoota dimookiraatawaaf akka heerri eeyyamutti filatametu filannoo isaaniiti jedhan. Bilinkan Abuujaa ka seenan yoo ta'u kallattiidhumaan pirezidaant Muhammadu Buhaarii waliin jeeqamaaf dhimmootii mirga namaa akkasumas hariiroo yeroo dheeraaf biyyoota lamaan gidduu ture cimsuu ilaalchisuudhaan mari'achuutti seenan. Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa teessuma lafa isheen dhiibbaan siyaasaa irra ga'u dhaabachuu akka qabu cimsitee kan amantuuf akka ardii siyaasa keessatti qooda guddaa gumaachitutti fudhachuu qabna jechuudhaan Bilinkan ennaa Abuujaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa laalchisee qabu ibsanitti dubbataniiru. Chaayinaa maqaa utuun dhayin Bilinkan Yuunaayitid Isteetsi ardittii irratti dantaa qabatamaa kan argamsiisan ifaaf fedhii irratti kan hundaa'e waliigaltee bu'uura misoomaaf walii akka galtu waadaa seenaniiru. Imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa ilaalchisee qabdu irratti illee Bilinkan jimaata har'aa Abuujaa keessatti haasaa erga dhageessisanii booda gara Senegaalitti imalanii jiran. Innaa Keeniyaa keessa turanitti Bilinkan hookkarri Itoophiyaa keessaa akka dhaabatu shororkeessummaa Somaaliyaa keessaatti duuluuf Sudaan gara mootummaa